kana eenyu cabse mulukaa waliin namni cabse hin jiru. Isin nama fide mana kana. Isi analizi wal fahamani kalas. Ko wanni kun bana malubbu bar. Amma namni dhufee jechuun mana mucaa irraa cabsee baase arma laga jechuun ni qabne jechuudha. Takka wana ma dubee jechuudha. Hidhaa seerree illee yoo gabbaasan anaa fi baarii fi siivis maal yaada. Rabbii qabna nutis rabbii qabna garuu dhugaadha maallaqaa si cina jiranii na bira jiran maallaqaa nu baasuu danda'a dhugaadha. Biyya tanni beekti sinu mana hidhaa maallaqa gannaqanii baasani. Hidhuunis maallaqa baasuunis maallaqa. Ani tuba dila kana waan hundi ni raawwatamti jeeti yaada qabaa tuba baar. Waan hundi ni raawwatamti jeeti. Eegaa. Duba ani olaani cabsanii namni qurfa isaa cabse alaa eenyuun cabsaaf eenyuun banaaf jeeti yaada ree duba. Maalin ne dawwalti kama amma wallahi jira kana wayyaatee dinno. Qoonni nageetti maana dawwaltaami. Maa yastabaartu waan badii maaliin qaba? Maalin dawwalti mama na deemte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya salaamtaan ta'uun rahaate. Bakkuma isin jirtatti isin haa geessa jecha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftaa fi kabajamtoota keenya salaamtaan rabbii hafuun taatu nagee qabdanii jirtanii baga jiraattan jecha nutis jirra alhamdulillah. Salaamtaan aaranis gaddanis gammachuu qabaatanis salaamtaan rabbii yeroo hundaa hafuun qabdu. Salaamtaan hafuun qabdu bar garuu bareedaadha. Salaamtaa jenneetu jira. Arra akka jechuun isin amma fi baaris nu gootan kun akka kun nama taatu fatee haasa. Ballo ana baar maal godheme? Hulantaan qollofi tunis qollofi fatee ani jechuun bakka ballo hanga muduraa teenyee eegu jira bahar maakama baallama qabata quba qabda. Qubaan qaba maakama baallama qaba ka'ee baallama isaatti kute anillee na dhukkuba xiqqoo diifkaa kawee na jira yaada dhaqeetin lilmee takkallee ta'u dawaa takkallee ta'u nillaadha jechuun. Ka'ee gurbaan mana isaa qulfii jiraani beektaa waan sila ka'ee olaala razza. Qulfii xiqqaa sanii qollafee duraanuu sana maaliin qollafa? Namni jalatti dalagaa maaliin qofa? Akka dawwii qabnu hin beektooti. Ni beeka. Atis dalagaa jirta maal jedhin siyaama? Natti dawwii jechuun kootu gadiin baay'ee jechuun aduu kuufedha. Dalagaa harree galtanii maal jedhin siyaama? Manni kun haarsa qabaachuun dirqama qaba. Hanga muduraa as teenyee jiru. Ballo duraanuu fi baay'ee faragaa eeguu jirtani. Faragaa eeguu jirta. Duboo akkamittiin siyaama dalagaa jirta? Dalagaa sirratti nama nu baratu sirratti ammoo dhiifneeti baarii sabbuu jiru baarii jira. Hogguu baariin jira naayameetiin as taa'ee akkasitti anis gabbaa. Isaas itti ameetiin anis gabbaa. Garuu qabda arra jechuun hogguu baarii jechuun akkama qote anis dalaga qote arra jechuun mana adiyyoo dhiiftee gabba'uun diina qabna diinni kun magaalaa kana keessa guute diinni keenya kan jechuun dachirraa jechuun nu dhabamsuus bareedduu jira mana qulfii xiqqoo saniin qollaftee qola qabda bibbii fatiyaa fi bahaanii bal'aa jaanii otoo deemanii ifiif dhabamuu ta'anii izni rabbiitiin ani rabbii tokkichaan abdadda rabbiitiin hirkadda saniifuu ilmi namaa shiranii yaada dhugaadha. Adawwii hedduu qabna niin beeka adawwiin keenya uummatuma kana kabiraa hin jiru. Arra dubbatu ijoollee tanaa maal yaadde gabbaatu barakas. Ijoollee tiyya qollafee gabbaa shakkiitti qollafee gabbee. Namni kana qabsu sanii cabsu. Ijoollee tiyya yeroo hundi fulaan kan akkana riifattee bareeddee tattee sun itti dhufe maal taatan jenna. Olaatu maniiti akka ribbaarin naan jaanitti ijoollee tiyya baaragaa jirutti hin jirtu ni riifattee. Olaatu manii ulaa cabsu sanuma ijoolleen ta'e baarakuun kureessaa isa. Dima ballo aniin tun fayyaa rabbumaa qaba. Dhukkubsadde gabbee ni yaanne sa'aata kaarballoo gabbee ofii sanamni jala dalagu jira namni jechuun magaalaan tun jala dalagu jirti hin beektu. Jazaa rabbi sinaa kafalu. Nam tokkollee miti. Muluukaa jaartiin achaas rabbi jazaa siyaa kafalu. Si bakka deessee waa dalagu jira. Muluukaan ban nama qopheessitee nama gadi duraan ajjeessu bira sun wal quba qaban duraanuu isiitu quba qaba. Wal quba qabanii najjaashii dharraa islee ni baafna maallaqaa illee ni baafna natti akka nu dhaadachuu jirtu quba qabda. Ammas baarii fi jazaa kafalu. Akka ilmaan biyyaarra baaristee dhaltee ilmoo qabda. Ilmoo kee hin gadda afaan keessee dubbii ka akkasitti ilmoollee sharrii barsiisuu jirtaati. Teessee yoo guddadde ani maarree isin godhe ableedhaan garaa keessan dire ilmoo makluuqallee sharrii barsiisuu jirti isin. Jazaan siif deebitee yaa mulukaati. Arra nama nutti ergitee maawulaa cabsitee matta keessatti cabsu tuni silaana ijoollee tana waa godhanii waan hamisan. Mee jechuun kun fedhu waa qotuu fedhu waa dhiisu haala qabnee malatti ni deemna rakkoon qabu waan rabbiin hin godhe ilmi namaa akka hin godhu. Arra ijoollee kana jechuun rifachisuun kureessaa isa. Ballo ani amma dhugaa hanga san gabbee dhufe kan hundi ni raawwatamaa jeesi yaanni. Eenganta teessee dhaadannoo isin dhaadatte baharii ballo afaan beekuun isin irraa dalagaa jette situ baa jiran gaa. Dalaguu kanuma takkitiin kanuma afaan beektuu kana nama fittee hoolaa cabsisitte mana kiyya sii beekaa. Manisi malee eenyuun beekaa. Si malee annam tokkos ni dhufa. Isin nama fittee isin nama cabsisee mucaarraa isin kadirraa isitu labansise. La kadir bar keessaa cabsatee bal'umee filmii kana ilaali. Kadir qulfii sarara zaantu biloo yoo cabsatee akkam cabsane. Telefoon harkaan qabu biloonni qabee agartee jira qofa. Akka inni dhaasi jiru ni beekanii miifatte akka isin nu dhaadatu jirtu ni beekaa. La ati keessaan cabsadhu alaanuu si cabsaan kun hundi karooraa jira. Marii jira.
Nama fiddeeti namni dhiiraa jechuun. Garuu anaaf mulukaa tokko magaalaa kana keessa jiraata. Miskiina mulukaan quban qabdu. Illaan isin waan teessee uustee taa'u jirtuunu shira yaadu jirti isin. Sharri yaadu jirti mana sii keessa teessee. Jarreen gama duraatu isummaan wanni viidiyoo dalaguu dhiiftee taa'u jirtu. Nama kana qopheeffachuu jirtu. Ballo waan yaadu ni beekta. Najjaas duba jiru waan ni beekta. Gada Kadir ati qabdee akkatti dhalaasanillee siin garsiisaa siin jee ballo. Siin garsiisa. Waa hunda siifin himaa siin jee waada seenee akka akkam baaneefu mulukaan daftee dhuftee dhaqqabde. Isii harkaa keessaa qaba dubbii kana hunda. Sa'aa baara jira sa'aa hin jirre beekuun kun nuyyaa dalaguu isaanii akkana illaa ilaalati. Akka garaan guddee akka garaan kee gochu ta'a. Maali najjaash baasaa jirtaam yoo ati bakkee najjaash dhageessan hin dhaqini namummaan qabnu nuti garaan hangana gubatee kana gubachuu teessaa mulukaa. Barfattee asilaachuun yoo baaritti illee dhoottee baarfagoo jiraatu maakameedha. Natti dhoottee jechuun ayyama kana dhukkootu. Anis ballo dalagaa jirta. Ballo jechuun gatiin ba'aa na dhukkubu jira saliifuu kootu banaati. Ani kana hunda wayyaade ballo. Ani kana hunda wayyaade namni nu jala dalagu jira wayyaade. Mulukaan kana hunda ni dalagdi jechuudha. Kana mara bummaan keessaa nu baasu malee maaliif mucaa cabsanii asirraa baasuun. Ani amma bar manana akka gatiin baane akka gabbeessuu kan dayne akka gabbee dukkaana ala kana gatiin baane gootani maaliif yoo gabbee ilmaan kiyya akkam godhu deemanii jeetiin shakkaa gana. Amantii kamiin gabbaa'u. Amma tajaajila tanuu yoo tanaan rakkoo raafar ijoollee tanaa osoo cabsanii amma hanga ulaa dhadhawan tanuu hanga cabsisan. Rabbi jazaa si naa kabalu waan takka jiran jazaa si haa kabalu. Dila kana situu duba jiraa waan kana laaqu jirta. Ilmaan kiyya ala kana waliin ballo gana maaliin amanaree. Amma alhamdulillah eeguma jechuun ijoollee badnee rifatteemi torbulaa ijoollee eegan cabsin alhamdulillah mucaa irraa cabsanii yoo baasanii illee mucaa jechuun ni qabna akka qabnullee if beena rakkoon qabu waa takka illee nun godhan waa takka illee nun godhan. Amma jechuun baarummaanuma hogguu dhufe maal sin jaame. Baarree fuuti dawwalaan maal naan jee isaanuu facaaseetiin baaseetiin dhufa naan jee aara keessa maali manarraa gabbaata dubaani kana amma jarri kun wal dhabsiisuuf wasiif baares wal orkuudhaaf waan kana dalaguu achi laala. Inshallah baagan waliin dhabnu garuu kalata ani gabbaan kuyya kana hunda yaanne bahee dogoggoran qaba anis waan hin beef dila kana hin turre sababa takka gabbeetuma achi yaadaa dhageetin kuduraa bitadeetin ol deebi. Nama nu to'atu nama nu jira qoratee jechuun waan ni godhu nu jala godhaniitti jiranii hanga basaniittuu jarri mana jiru. Duraanuu jala godhe amma isiitu nama nu jala godhu isiidha mulukaadha duraanuu gabbeetin dhufu ture garuu isiniin faraqaa mana taa'u jira malee duraanuu dila kana. Dila kan namni qoratutti jiru gabbaa'uu keenya ol seenuu keenya namni eegutti jiru. Dhalaan fudhadhattee deemtii namni beeku hin jiru naannoo isaa irraa jechuun baan fattaanis baatu. Yaa ballo dhalaa miti namaan dhadhuu jira jettee dhalattiisan. Dhiiratan akkasii jaamta kaashin dhalaan isiin qorattee dhiiramtee jechuun dhiirti dhuftee olaa jostee baaftee jechuudha. Ballo nu yaasan mana siin dhaqaan mana siin dhaqa isumaan gaafas ta'a isiin baasisu ta'a olaa kana eenyu cabse mulukaa malee namni cabse hin jiru isiin nama fide mana kana. Isi anaafisi wal faamaani kalas. Wanni kun nama lubbuu bara. Amma namni dhufee jechuun mana mucaa irraa cabsee baasee har'a maallaqa jechuun ni qabna jechuudhaaf takkaa nama dubee jechuudhaaf hidhaa seerree illee yoo gabbaasan anaa fi baariifis siifis maal yaada. Rabbii qabna nutis rabbii qabna garuu dhugaadha maallaqaa si cina jiranii na bira jiran maallaqaa nu baasuu danda'a dhugaadha biyya tan ni beekti sinu mana hidhaa maallaqa gannaqanii baasanii hidhuunis maallaqa baasuunis maallaqaan dhalatteessiin har'a maallaqaan dura jiranii. Nutis rabbii qabna garuu waa takka fiddan. Ani amma obsallee fidadheetiin jira. Obsallee fidadheetiin jira. Mulukaatu nama heddummeessite. Ani amma dhuftee darajaa kanaan hoolaa kana cabsanii mucaa san baafachiisu jechuun waan biraati. Mucaa kana baafachiisu jechuun bara jechitiin bara guutuun akka baateeti. Jallisanillee akka gartee waan hidhaa irraa beetti ilaalii bara. Maaliif maallaqa waan tuba jiraniif jallisanis baasuun dirqama. Ni baasan isaanii. Jallisan ni baasanii ballo ani maallaqa isin namni akkasitti uummanni akkasi kannanii fi baasanaa maal jettee dhaadhatu san agarteemi anis maallaqa san bakkeen fideetiin irra dabaleetiin amata akka isaan achi keessa tortoran isaan godhu ta'anis maallaqni isin irra dhaadhattuun kana sanni anis maallaqa san barbaadeetiin ideetiin akka hidhaa isaan achirraan bahiin godhu ta'a kanas ganaa wallaalla bara anaafisiin eega kanaan dhuftee baantaafi anaafisiin ganaa wallaalu ta'e. Fatih ati sosoo miskiin nu bara akka malee lugooti bara jechuun akka malee bara. Ani ballo kana hunda yaani namni jala dalagaa jechuudha. Akka nurraan eegin wanni kun jechuun taate mucaan tokko taate. Walumaan nu taate ballo ani har'aati kan mucaa koo himatta yoo ba'anii ilmaan kiyya kanatti cabsanii akkamiin jaame maaliin dubbadda. Barmatuun jechuun rabbi baasee alhamdulillah rabbil aalamiin bara. Kan mucaan dantaasaati qabame dhugaa iccitii guddaa keessa jira. Iccitii guddaa quba qaba. Borfatanii gachi seentanii baastanii. Baay'inlee hidha geessinaa hidhaan irraa geessi jeetiniin
baaris mucaa kana hirmaana kadhachuu jira yoo ta'an. Bahaarichi ni baafta mucaa kana ni baafta. Dhiisii hin tumnu. Hayyi kan mucaadha kan mucaa ilmaan keessaa raqeensi takka irraa cabe maaliin jaan ati jechuun suuratti hin dalagamne maaliif akka nutti ta'u bal'oo naan jebar karratti dalagame karratti hojjenne baari. Ani amma rabbiin sadaree waan hin dubbaddu hin qabu garuu waan hin dubbaddu boodan dubbadda amma. Har'a namni kun jechuun gabbayeetu baar dhiisa moona dhiisa moo sidiisa. Diinni keenya magaalaa keessa hundi olgee. Shaalla waan takka nu godhus hin dandeenya. Izni rabbitu waan takka hin godhu garuu ani amma waan jettu jiifiti ani amma obsas fitaddeet hin jira. Isuma saniin hin himsiisa bakkee gurbaan kun eenyu viyoolaa cabsee. Qabnee hidhuu dirqama amma. Yoo ammarraatti deemnee qabnee hin malee dubbii biraatti huu. Isiyuu kawaa keessa jiranisidha. Amma wanni nan shakku jiru amma mucaan baafate walaas cabsanii baafatichan amma baaritti si dhoo'ee timette baaris ammoo dhufe akkasii fi gartee baaris kunis waliin seenne fedha malee amma yoo dhufe illee dubbii jalaa an akka baaranaatu gabboon kiyya kalata. Badiin badii ta'eeti. Baaris dubbii jalaa qalifte malee yoo dubbii jalaa qalifte malee baarinis tokko taatanii jechuun walloluun balleessee garuu mucuma kanoo anumaan gabbayee barbaadda isinillee barbaadin isumaan baasisaa mulukaa baanesan isumaan baasisuuta balluwaan. Mucaa jechuun walumaanuu jechuun mulukaa bira deemee mulukaa bira rakkoon qabu ishaalaa jechuun daawwatu sana jechuun illee du'aa hin jiru. Isii malee namta kan jiru. Mulukaa malee namta kan jiru hedduu takka jechuun nuudhaan tettee jechuun baarii fi balloos fatee asakkaan godhuu isiniin beekaa yoo isin irraan daleene jetteetti nuudhaan tettee garuu nuudhaan dalaguu san eegaa nuu manaa deemanis naa dalagaa qote baarii jechuun ijoollee jala maakama qote garuu fateenis isii gabbaate agartee duraan jala dalagu jirti ulaataan cabsanii mucaa as baafachiisanii arra mucaallee baafachiisan mucaa kan kanallee qabnee mana nama deemna isinillee qabnee numa hiina akka jara gartee isin sanii dharraa gadi baafnes numa goonaa nutis rabbiin nu gargaara rabbiin nu bira dhaabbata inshaallah daawwattoota keenya jechuun du'aa nu godha maaliif hedduu takka jechuun nutis gaa fatee fi baar kun akka miidhamne bira dhaabbatu jira hedduu tokko baarillee jechuun gaa mucaa kana tuqin jee waan jee naaf baar kanallee laan wali buusuudhaaf jechuudha mucaan baar kun jechuun hedduu takka jechuun harkaan ol alaafee jira ati maaliif harkaan nutti hawwataa jee maaliif wanni baarra dhufe narra dhufe jechuun anis cinaa dhaabbee itti jira inshaallah jechuun nu gargaaraadha rabbiin irra nu aansu isaan kanallee qabne kunis akka miidhaa gadi baane ni goona isiidhanillee immoo jaartin hojjetallee hidhuu inshaallah ni dandeenya rabbiin nu gargaaru du'aa teessanii daawwattoota keenya nu bira dhaabbachuuttanii isinillee arrallee borullee nu bira dhaabbadhaa isin jenna asmaanuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.